Taayee Danda'a salphate. Taayee Danda'a kuneessa waanumaafuu viidiyoo kana amma xumuraatti daawwadhaa. Viidiyoo kana arraa keessan arraa please like godhaa. Like gochuun keessan viidiyoon kun nama biraa bukkee akka inni ga'uuf na gargaara. Egaan like gochuun waan cimaa miti like godhaa please. Yes or no question. At opinion bakbuut mo Oromoo bakbuut. Maal jechuudha kun? Khallamaan keessa fila party philosophisaa gargara kree fudhatte mita talleen tataan jechuudha. Fakkeenyaa fi fakkeenyaa fi akkamitti exclusive ta'a? Ya reefa amma kadetetti party sana akka partiitti waan keessan qopheeffatanii uummata gurgurtan. Bakka bu'ummaa jechuun maal jechuudha isiin adeemsite? Bakka bu'ummaa jechuun nama uummati filate bakka fi buufati. Isa nama uummati san hin filan. Jechuuni ODP bakka buutama Oromoo maal gaafattare kan? Jechuun kiyyini kan keessaa ta'ame. Maal jechuudha? Gize iddoo asirratti follow up question dhibi waan qabu. Fakkeenyaaf atini yoo dhimmi wanni dhimmi Oromoo ilaallata gize react gootu kan comment gootu dhaga'een beeku. Maal jechuudha? Jechuun kiyyin fakkeenya gize Oromoo keessa lafa Oromoo keessatti namni du'ee waa miidhamanii waa ta'anii aggressively gize atini qortee barreessite waan kan mormit fan argine. Yoo ammoo qondaalii mootummaa tokko gize iddoo saayidii qabattee waan barreessitu waan argine Facebook tan follow tolchi. Fakkeenya si kaasuu danda'a. Yeroo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa abbaa Shimallis Abdiisaa Harmaa waa dubbatanii pirezidaantii likka naachoo itti afaan Itoophiyaa kanaa waa qortee turte. Gize dubbii wayaa balamu simee rakkaatelle gize defend gootin dhageenya irda deebiin muummichi ministeera Abiy Ahmedis namoota gargaara ODP keessa gize atini jaalowwan kan keewwanneetiin dhageenya. Rakkoo ammoo naannoo Oromiyaa fuula gargaaraa taate fakkeenyaaf Gujii of nam 400 wayidduu jira taksii react gootin dhageenye gareen adda addaa uummata Oromoo irratti arrab jechootiin barbaachisu khabar wayyaaneetuun jedhamnoo jedhanii dhageenya takka reacting goon kanaaf uummata Oromoo moo ODP jedhees gaafa. Amma bakka sanitti addaan baasanii dubbii ilaaluun achi keessa beeke wajjira. Akan. Daba jira. Akkasi ilaalanii Oromoo moo eenyuun jedhan. Akan. ODP onneedhaan kun akka yaadatitti wanni inni qabatee deemu akka nama nuttis akka immoo barreeffamee lafa jiruttis uummata Oromootiif maaliin godhaa akkamittiin godhaa akka jedhee qabatee jiru. ODP bakka bu'uu jechuuni miseensa ODP ta'uu jechuuni totally Oromoo dhiisuudha ka jedhee yaaduu jiraatu kun cubbuu jechuudha daba. Gaafa dhumaati Oromoon nu filatettanii yaaddu akkamitti ilaaltu? Abdii qabdu guutuu jechuuni filannoo 2020 injifannettanii full confidence taatu. Maal jechuudha gaafiin akkana? Gaafiin akkanaa bee ofiifuu nu filatettanii yaaddu jechuun maal jechuudha? Nu filatu inni akkamitti itti deemu? Nu filatu inni ka yaadnu? Yaa. Sagantaa maa bafan? Eega nu filatu inni ka yaadnu maaliif yaani qophii filannoo goonu? Jechuun sumbar jalqabumarraa akka yaadamni isa dogoggora yaadamni akkana nu filataa himmoonnaa nu qofa miti bar namummaa wadhaa na filataa jedhetti dorgomu nu qofa doon ta'in namummaan beeziin isaa Oromoo keessa illee ta'in gaafa sagantaa isaa baasee dhaqu akkas nummoo Oromoodhaaf wanni nu qabannee jiru agammaatittis hanqina qabnu wajjinu rakkina dogoggora uumna wajjinu laallee wanni nu Oromoof goon Oromoon san laalee waan ammas harka qabnu Oromoon laalee itti mannee namuu wajjinuu dorgomne himmoonna inni qabsoo goon. Dubbiin Abba Taayee kan fakkaatti viidiyoo kiyyaa karaa kana yaa xumuree jiraachuudha. Kanaaf viidiyoo kana yoo isinitti tole like godhaa. Like gochuun keessan nu jajjabeessaa ni lammataa immoo viidiyoon kun akka inni nu bukkee ga'uuf nu gargaara. Kanaaf like gochuun hamilee keenya nuuf ta'a jenna. Inni biraan guyyoo waariyoo umurii dheeraa nuuf jiraadhu gaazexeessaa baay'ee si jaallannu. No.